sunniyati inshallah ta'ala. That's my intention, inshallah ta'ala. Okay. So, first example. How do I explain this one? You know, fakkeenya dura waan kana kamittiin ibsuu danda'a. Mataa boqqolloo beeytu mataan boqqollootii fi sanyiin midhaanii tokko tokko waan isaan haguugee qaban. Sanyii keessaa harkachuuf irraa quncisuun dirqama. Wayita quncistan firii midhaanii keessatti gartan. Wanniin haasawaa jiru isiniif gala. Akka afaan Arabaatti firiin sun sumbulaa jedhamti. Waanin jechaa jiru hubachuu keessan mirkaneeffachuuf jecha waanin dubbachuuf deemu akkana duubaan jettaniin isinirraa fedha. Maal jedhama? Sumbulaa mataa midhaan tokkooti. Boqqolloo yookiin waan biraa ta'uu danda'a. Wayita quncistan firiiwwan hedduu arkitan mataa boqqolloon kan haguugame sani. Fakkeenyi sun sumbulaa jedhama. Hayyee. That is called a sumbula. Okay. Akka afaan Ingiliffaatti makiinaan takka kaar jedhamti. Makiinaan hedduun hoo maal jedhamti? Cars jedhamti. House. Mouse. Mouses. Mouses. Akkasimi. Hayyee. Akka afaan Ingiliffaatti yeroo hedduu jecha tokko yoo heddummeessuu barbaaddan maal irratti dabaltan? Yeroo hedduu qubee s itti daballaan ni heddummaata. Fakkeenyaaf house kan jedhu irratti qubee s idaanee houses yoo goone ni heddummaata. Mouse garuu s itti dabaluun hin heddummaatu. Hayyee amma qoosaa takkaan isinitti hima. Yoo isin qobalchiisuu dhabe galma gadhiisanii deemuu dandeessu. Okay, so yeroon barnoota economics baradhutti garuu maaliif akkaan baradheen beeku? Yeroon kolleejjii ture sanitti macro economics barachaatiin ture. Profeesariin nu barsiisu lammii Chaayinaati. PhD isaa New Yorkitti barataa ture. Wayita nu barsiisu afaan Ingiliffaa loqoda Chaayinaa ulfaataa tokkoon haasawa. Kutaa keessa barattoota 300 oltu jira. Umrii tiyya keessatti takkaa hirriba akkaan mi'aawu. Akka gaafa sarrafee gola barnootaa keessatti rafeen beeku. Akkuma ta'ettuu inni nu barsiisaa ture. Wayita nu barsiisu kanatti maal akka jechaa jiru hubachuuf xiyyeeffannaatti godhuuf yaalla. Garuu humaa waan inni jedhu hubatu nutti ulfaate. Xumura irratti wayita boru qormaata qabna jedhu dhageenyee rifanne. Kana booda barataan 300 petition walitti guurree gara dipaartimentii geessuun yaaboo nuti waan inni jedhu takkallee waan hin hubatiniif qormaata kana fudhatuu hin dandeenyu jenne. Profeesarichi hedduu dallane. Gola guututti aare. Guyyaatti aanu wayita gara kutaa dhufu PowerPoint fayyadamee komiiwwan Profeesar Wang afaan Ingiliffaa irratti qabu jedhee nutti garsiise. Isin Ingiliffaa kiyya hubatuu dadhabdanii na hamattaniimi? An ammoo afaanuma Ingiliffaatiin hamadhaa nuun jedhe. Afaan Ingiliffaa afaan humaa namaaf hin gallee nuun jedhe. Keessattuu nuti Ameerikaa keessatti you park on a driveway, you drive on a parkway jenna. Jechi mouse jedhu wayita heddummeessinu maal ta'a? Garuu wayita house plural goonu highs hin ta'u. Tools wayita heddummaatu teas ta'a. Garuu jecha booze jedhu yoo heddummeessine bees miti. Profeesarichi komiilee akkanaa hunda tarreeffatu itti fufe. Hunda isaanii ibsatuudhaaf daqiiqaa 45 itti fudhate. Yeroon sun yeroon barumsa economicsii gaariitti baradhe. Hundaafuu wanniin isinitti himu fedha. Cars ta'a. Sumbulaa kan jedhu waan tokko. Sumbulaat tana ja'ame. Sumbulaat. Say that. Sumbulaat hedduudha. Kun hedduudha. Garuu afaan Arabaa waan addaa qaba. Sababni isaa afaan Arabaa keessatti hedduu tokko ol qabaachuu dandeessan. Waan addaati. Afaan Ingiliffaa keessa cars jettanii carsis hin jettan. Wanni akkasiin jiru book jettanii books jettan. Books wanni jaamu hin jiru. Wanni akkasiin jiru garuu afaan Arabaa hedduu qaba. Fakkeenya beeytan tokkoon isiniif hima. Kaafir, kaafiruun hedduun biraa kan beeytan jira. Kuffaar, nabiyyuun kan biraa hoo maal jechuu dandeenya? Ambiyaa. Afaan Arabaa keessa wanni akkanaa yeroo hedduu ni mudata. Kanaafuu afaan Arabaa keessa sumbulaan waan tokko hedduun isaa maal jenne? Ammaas hedduun biraa ni jira. Sanaabil jedhama. Sanaabil. An amma jechootaan isin barsiisutti jira. Yaadannoo qabataan jirtan. Warri dhiiraa yaadannoo qabataan jirtan. Dubartoonni tarii barreeffataa jirtan ta'a. Hundaafuu rakkoon qabu. Sumbulaa waan tokko amma isinirraa dhaggeeffatuun barbaada. Wanni tokko maal inni? Sumbulaa. Hedduunsaa hoo? Sumbulaat. Hedduun kun hoo? Sanaabil. Maqoon dubbii bakka tana jirti.
Sanabil. Now here's the secret. In the Arabic language they have a concept. I kid you not. This is real. Isinitti qoosaan jiru. Waan dhugaatiin isinitti hime. Afaan Arabaa keessa jechi tokko ni jira. Jechi sun hedduu ta'uu danda'a. Akkasumas hedduu super plural ta'uu danda'a. Isaan waan super plural yookiin hedduu ja'anii yaaman qaban. Isaan jecha tokko hedduu fi hedduu qaban. Sumbulaan jecha tokko sumbulaat hedduudha. Sanaabil ammoo jecha hedduuti. Hedduun humna qabu isa kami? Sanaabil. Waliigalaa jirra. Amma gara Qur'aanaatti haa deebinu. Suuraa Al-Baqraa keessatti Rabbiin damee midhaanii ibse. Sumbulaa jechuudha. Garuu isa heddumina mul'isu fayyadame. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. haalli warra horii isaanii rabbiif je'ee kannuu wanni fakkaatu akka haala nama firii takkittii dachii gaarii keessa buusee isiin sun magartee damee 7 baasteetii ja'a. Wanni kun heddumina aadatti beekamu yookiin normaal sani moo heddumina baay'ee sani? Awwaanin hin beekneef akkanaa himtaniin fedha. Heddumina baay'ee kan mul'isuudha. Kun heddumina baay'eeti. Wayita suuraa Yusuf bira dhaynu ammoo kan biraa garra. Yeroon jechi kun baay'ee aadaatiin yookiin normaal taheen tajaajila kanne bakka tanatti. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر. سنبلات. What was that? Mootiin Misraa akki jedhe amma naamattiin horii 7 gagabbataa kan horii huuqqataa 7 nyaatamaniin arge. Akkasumas midhaan jiidhaa 7 kan midhaan goggogaa 7 nyaatamaniin arkee jedhe. و7 سنبلات. Inni kun kami? Tokko moo hedduudha moo hedduuti? Hedduudha. Hayyee hedduun baramaa ta'e suuraa Yusuf keessatti himame. Hedduu ammoo suuraa Al-Baqraa keessatti ibsame. Wanni nama ajaa'ibu suuraa Al-Baqraa keessatti waa'ee waan 7 haasawe. 7 sanaabil. Akkasumas suuraa Yusuf keessattis Rabbiin waan waa'ee 7 haasawe. 7 sumbulaatin khudr. Yeroo lachuu 7 jedhe. Lakkoofsi wal qixa. Kunis 7 sunis 7. Eegasuu inni tokko hedduu jabaa tahee inni tokko hedduu laafaa akkamitti ta'uu danda'a? Osoo silaa inni tokko 75 tahee tokko ammoo 7 tahee inni kun hedduu baay'eedha. Kun ammoo hedduu laafaadha jennee hubatuu ni dandeenya ture. Garuu lakkoofsi lachuu kan as biratti himame meeqa? 7. Wal fakkaataadha. Warri Qur'aana hiikuus wayita hiikan midhaan damee 7 ja'anii hiikan suuratul Baqraa keessatti jechuudha. Wayita hiikaa Qur'aanaa kan suuraa Yusuf ilaaltanis midhaan damee 7 ja'amee hiikame. Hiikaan aayatoota kanneenii wal fakkaataadha. Hiikaa keessatti garaagarummaan tokkolleen hin jiru. Garuu Rabbiin jecha hedduu humna jabaa qabu Baqraa keessatti fayyadamee hedduu laafaa ammoo suuraa Yusuf keessatti fayyadame. Akkamitti suuratul Baqraa wayita ilaaltan Rabbi haalli warra horii isaanii Rabbiif je'ee kannuu wanni fakkaatu akka haala nama firii takkittii dachii gaarii keessa buusee duuba magartee damee 7 baasteeti. Fi kulli sumbulatin 100 habba. Damee takka keessa akka firiin 100 takka jirtuuti. Wallahu yudaa'ifu liman yashaa. Rabbiin abbaa fedheef sawaaba ni baay'isa jedhe. Dhaamsi aayaan kun nuuf dabarsaa jiru. Firii takkittii facaaftanii 7tti jijjiirattan. 7 sunniin ammoo mataan 100 isiniif kennan. Waan kana yoo herregaan baay'istan 7 baay'isuu 100 baay'isuu 7 baay'isuu 100 hundi akkasitti deema. Rabbiin herrega isaatiin baay'isa. Wallahu yudaa'ifu liman yashaa. Rabbiin abbaa fedheef sawaaba ni baay'isa. Kana jechuun herregni kun waan ilmi namaa yaaduu danda'u caalaa jabaadha. Dhaamsi kun baay'ina laafaa agarsiisa moo baay'ina jabaa agarsiisa? Jabaadha. Dhaamsa waan xiqqoo ibsu moo dhaamsa waan hedduu ibsu? Hedduudha. Kanaafuu bakka tanatti jecha heddumina jabaa mul'isuutu ibsame. Sanaabil. Wayita suuraa Yusuf ilaaltan ammoo mootichi manaama arge. Manaama san yaadattu horii gagabbataa, horii huuqqataa, midhaan 7 arge. Manaamni isaa kunis hiikameefii jira. Hiikaan manaama isaatiis waggaa 7 kan qananii waggaa 7 ammoo kan rakkoo qabaatte ja'amee hiikameef. Waggaan 7 kan qananii sun midhaan hammaaramee hin dhumne isaaf kenna moo midhaan murtaawaa isaaf kenna? Midhaan murtaawaadha. Kanaafuu midhaan san if eeggannoon itti fayyadamuu qaba. Midhaan san kuufatuu qaba. Sababni isaatis waggoota rakkoo 7 itti aanan san itti fayyadama. Akka midhaan damee 7 san if gataa ta'uu hin qabu. Seeraan itti fayyadamuu qaba. Hayyee dhaamsi bakka tanaa hoo baay'ina jabaa agarsiisa moo
baay'ina laafaa agarsiisa. Laafaadha. Dhaamsa laafaa ibsuudhaaf rabbiin jecha sumbulaat jedhu fayyadame. Bakka dhaamsa jabaatti ammoo sanaabil fayyadame. Jechi wal fakkaataadha. Lakkoofsi wal fakkaataadha. Suuraan Yuusuf suuraa Makkaati. Suuraan Baqraa ammoo suuraa Madaniiti. Kanaafuu aayaleen kunniin yeroo dheeraa walirraa turanii buufaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aayanni 7 sumbulaat jedhu kan isaan irratti buufame Makkatti waggaa hedduu dura. 7 sanaabil kan suuraa Al-Baqraa ammoo waggoota hedduu booda qara'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waggootaan dura 7 sumbulaat jedhee ture. Bakka tanatti ammoo 7 sanaabil yoon jedhe dhaamsi gaarii naaf ta'a. Ja'anii yaadan isinitti fakkaata? Akka ilma namaatti waan kana dalaguu dandeenya? Subhaanallah. Laala akkaataa rabbiin jechuma takka ittiin ibsu jecha tokko.